Jireenya kiyya jiraachuun qaba. Jireenya jiraachuun qaba kan jedhu isa san hidhaa keessa dhiisee hin heerumne. Hidhaa keessa dhiisee waan jaartiin namaa wanti hin goone jechuun eebbii qaanyii ta'e tabaabilika taateen qabu. Tarabbiitti Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu Tuubba garabbiin isaatii kanaan isin gahe obboleeyyantii qaqqaalii chaanala kana saabskiraab godhaa waan ajaa'ibaatiin dhufuuf deema maatii wajjin inshaallah izni rabbiitiin asumaan jechuudha. Obboleettii teenna caalturraa dubbachuu barbaade. Wallahi yaani waa'ee namaatirrallee dubbachuu baay'ee tokko dasnan jedhu. Haa ta'u garuu samoonii kana waa'ee caaltuu irraa namni tokko tokko kanarratti namni waa'ee isiitirraa hin dubbatin hin jiru. Namni irraa dubbate immoo hundi isaanii isii qeeqanii gariin isii arrabsa gariin immootu waa baay'ee haasa'an jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudha. Ilmi namaa subhaanallah akkanumatti xilliq jedhee bakka akkuma tiisisaa jireenya namaa keessa bu'a jechuudha. Waan hin galchine keessa gala jechuudha. Maala yaa'anii irraa callisaa jedhan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf waan hin taane irraa callisaa jedhan. Waan ta'u dubbadha waan hin taane callisaa. Amma obboleettii teenna tana waan irraa dubbachuu barbaade gabaabumatti caaltuun jechuudha. Caaltuu amaan akkuma beekamu gizee hamma dura Saudi Arabiyaa keessatti heerumtee turte jechuudha gurbaa tokkotti. Argitanii jirtan hundi keessan. Sanuma bakka ibsaan irraa gaafatee jennaanin bakka akkuma tasatti baay'ee walii hin barree osoo yeroo dheeraa wajjin hin haasa'in wal fuunee jettee dubbattee mucattiin jechuudha. Garuu ani wallaahi waan badii qabdu natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliifuu namni yooma addaan bahillee obboleeyyantii ho'uma laallatee na baasa moo nan baasu jedhee malee akkanumatti dubartiin jechuudha. Keessattuu dubartiin akkanumatti bultii keessaa kaatee hin baatu jechuudha. Hundi kennaa ni beekna. Dubartiin bultii ofii qabachuu barbaaddi. Bultii ofii diiguu hin barbaaddu jechuudha. Amma badooma isiitiif ka duraan heerumtellee dubartii amma dura heerumte fuudhuun kunoo akkana haasofti akkas haasofti dubartiin amma dura heerumte fuudhan marra koo qabdi. Wallaahi ummatuma kana subhaanallah bassa hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Mee maal isinitti balleessite jireenya ofii hommaan jala deemanii jireenya namaa kana yoo namni waan tokko dubbate xiliq ittuma taran akkuma tiisisa waan nama galchan jiru jireenya namaa keessa isillee jireenya ofii jiraachaa jirti. Jaarsa kiyyaan adda bahee walitti na deebisaa hin jenne. Ofii addaan argitee isatu na jibbee isiniin hin jenne. Rakkadhee na gargaaraa isiniin hin jenne. Obboleettiin teenna tuni akkuma namni gaafatamu gaafatamte waan keessa isii jiru deebifte jechuudha. Waan isiin deebistellee waan akkasitti irratti nama dolchisuu miti jechuudha. Waan isiin deebiste akkuma tasaatitti walitti dhufne maaki jibdan eenyutu jaalatee yeroo dheeraa mee fakkeenyaaf yeroo ammaa kana biyaansi namni haga tokko wajjin haasaa yeroo duraanii san abbamaa faati nama laalte haadha fi abbaan keenya akkamitti wal fuudhan akka nama wallaahi nama ajaa'iba namoonni tokko jechuudha. Akka nama jireenya duraanii jireenya haadha abboota keenyaa akkaataa isaan itti wal fuudhan hin beekne warri biyyaa ammallee akkasuma. Warruma miidiyaa kanarraati fi warruma biyya namaatti maraatee malee akkasuma haadhumaa fi abbaan nama laale osoo nama san diimaa gurraacha isaatu gariin hin argu akkasuma immootu inuuyyuu hin beeku ammallee immoo akkanumaan itti heerumsiisan haadhamaa fi abbaan nama laalanii jechuudha. Osoo wajjin hin dubbatin jaalallee eegasuma uumamee haati Maammadii fi abbaan Maammad wal jaalataniituma ilma walirraa horanii ilaa arri wajjin filatan jechuudha. Maaki jibda. Kanaafuu wajjin haasaa dheeraa hin qabnu jechuun isii sun maaliif isinitti wanni ta'e jechuudha. Bakka dhugaadha wajjin hin haasa'uu dhabuutu mala jechuudha obboleettiin teenna. Akka carraa wal arganii torbee takka lama wajjin haasa'anii ni kaa wal godhatan bakka tahee wanna tahan. Kalas maaltu isa hidhaa keessatti dhiifte carraa qabamellee isiin hiniin akkuma duratti dubbatte jechuudha. Wanni isiin hiite hin jiru. Wanni obboleettiin teenna hiite hin jiru. Osoo isiin hiisiftee lubbuu isiitu baastan jechuudha.
akka carraa osoo karaa deemu isilleen hireedha iqaamaa biyya kanaan qabdu carraadha inni iqaamaa qabaa nama iqaamaa hin qabnee fi iqaamaa qabu yoo wajjin deeme shortaan akkasitti yoo argite hin qabdii maaruufaa mana hidhaa geessiti jechuudha. Saniifuu inni yeroo sanitti akka waan uffata wayilleetiin deemuu uffata namni nagaduun deemuu akka odeessanii turan ani ija kiyyallee hin agarre sanii walitti waatu irratti himannaa wayitu irratti banamee waa harkatti arganii uffata nigdii kana minaamina kana harkatti arganiitiin akkasitti waggaa 2 hidhamuu danda'e jedhanii odeessanii garuu oduma malee ani wanni akkasitti addaan baafadhee harkaa qabullee hin jiru. Kana obboleeyyan ta'e inni amma galee jira inni afaan ofiitiin maal jedhani ilmaan qaba alhamdulillahi ijoollee 6 qaba mucaan kiyya akka hangafaa naan qixa umriitii waggaa 17 maalitti fuudhe ilmaan 6 qaba alhamdulillahi jedhee dubbate innillee jechuudha dhiyootan. Kalaas isilleen waan dubbate waan isin balleessite mootuun jiru inni innuyyuu as bahe an alhamdulillahi jechuun isaa kun ilmaan 6 qaba jechuun isaa sun isilleen na dhiiftu akka ani itti yaadatte jechuudha. Ani lafatti hin hafne ani jagnaa ilmaan qaba jechuu isaati jechuudha afaan Oromooti yoo irraa hiikan akkana jechuudha dubbiin isin galee. Kalaas haa qabaatu baga rabbi kenneef maashaallah haa guddisuuf jenna. Caaltuun immoo maal isaanitti balleessitee irratti duulan maal isaan goote mucayyoo miskiinituun jechuudha. Kalaas haa jiraattu jireenya ofii haa jiraattu. Ta'uu fi dinnaan addaan bayanii miti wanni nama galchee hin jiru jireenya namaa keessa. Kalaas dhiiste ofirraa dhiiste akka isiin abbaa feetetti heerumuu mirga guutuu qabdi. Heerumuu baattillee akkatti yoo bashannantillee mirga guutuu qabdi. Wan dhimmi isii keessa nama galchee xiliqitti jedhaniif hin jiru. Baarakallaahu fiikum waan dhageeffattaniif hedduu galatoomaa sabiskiraayib laayik naa godhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya qaqqaali.